warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota iluutu bakka jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi Rabbii isin biraa jiraatu. Egaa akkuma beekamu iluutu gumii hojii harkaa kutaa lamaffaa qabadhee isinii dhufeen jira. Kutaa tokkoffaarratti akkamitti akka jalqabnuu fi akkamitti akka xumurru isinitti agarsiiseen ture. Har'a immoo akkamitti akka bifa bareedaa ta'een daarii kanatti diizaayinii bareedaa yookiin faaya bifa bareedaadhaan akkamitti akka itti baafannu isinitti agarsiisuuf qabadheen dhufee jira. Turtii gaarii. Egaa kan isinitti agarsiisu kirrii adiidhaanii asirratti jalqabni isaa bifa kanaan dhumni isaas bifa kanaan waan ta'eef dhumni isaas jalqabni isaa kanaan waan ta'eef amma diizaayinii isaa yookiin daarii faaya isaa bifa adiidhaan baay'ee isinitti agarsiisaa jedha. Haala kanaan kirrii adii keenya kirooshee keenya asiin akkas baafannee hin harkifannaa jedha. Guduunfachuus hin dandeenya. Amma kanaan sana booda asumatti deebisnee bifa kanaan ol harkifachuu qofaa jechaadha. Akka nu jalaan gabaabbanne akka hin dheerannetti amma kanaan harkifannaa jechaadha. Akkasitti boolla ishii jirtu hunda ishii keessallee tokko tokko akkasitti harkifanna. Diizaayinii kana yeroo baay'ee nan fayyadama. Hojjedhees yeroo baay'ee viidiyoo korroo galtanii ilaaltan bakka dha'ee kanarra hundarratti illee bifa kanaan argitu jechaadha. Kun baay'ee tokko nuuf bareecha. Akkas goonee tokko tokko harkifanna keessa bifa kanaan guutuu isaa harkifanna jechaadha. Kanaan akkas goone gaafa kirooshii keenya irra baay'atu ija lama yookiin akkas kirooshii keenyatti hambifannee sababni nu kan hambifannus haaraa yeroo hojjannu akka wal nu jalaan faalleef qixxee kanaan akka nuuf ta'uuf jechaadha. Akkas goone harkisuu qofa. Baay'ee tokko salphaadha. Binnee fayyadamuurra ofii keenyaaf akkasitti barree fayyadamuutu caalaa jechaadha. Nusin barraa maallaqa baasuurraa of qusanna jechaadha. Namoonni baay'een bilbila koo na gaafataa jirtu. Bakka hin jiraadhu na gaafataa jirtu. Kanaaf bilbila koo kana jalaan isiniif kaa'uu hin danda'a. Achirraan galtanii teelegiraamii, waastaappii, imoo fi akkaataniin na argachuu dandeessu jechaadha. Kanaaf kana haala kanaan itti hojjetannaa jechuudha.
egaa hordoftoota koo gumiin hojii keenya har'a kan fakkaata haala kanaan dhaachuu dandeenya hundumti keenya iyyuu hin ulfaatu erganitti fixee keellee haala kanaan naawee jira jechuudha baay'ee tokko bareeda hundi keessanuu akka kanarraa ilaaltanii kan hin beekne beektan bartanullee hawwiin qaba viidiyoon kun yoo sanatti tole like share subscribe gochuun na jajjabeessa maatii naa ta'a dogongora qabullee koomantiidhaan natti himaa qajeelfadhaa waan isiniif hin galle koomantiidhumaan na gaafadhaa isiniif deebisuudhaaf ani qophiidha egaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii